kijibni shimallisilleen namaa kijibina anjee anduraan uumaa keeysan jiru awwadalaani beeytanii jeellee gartee kijiba saasan shimallis akka godhe numa godha ankee kanaan hin beeyne yaa sheeyxaanticha keenya sheeyxaanticha dhiiga namaa dhugu sigale sheeyxaanticha keenya ankee kana akka ati godhuu teessu akka ati itti albaatii dila albaatee addunyaa guutuu ajeesite kanatti arraabdee fixuu teessu ankanaan na yaachisu jira ankanaan na yaachisu yaa gammadaa wallahi ilmaan oromoo yeroo hunda namni dhugaa oromoo qabu wallahi billahi nuti gaafa dheengaddaati dhuguma oromootiin namicha kana deeggaruu turre dhuguma oromoo saniin nu milkeessee jechuudha ittillee milkooyne yees itti milkooyne itti cabsinee wayyaaneen no matter what diina oromooti oromoo jabaa oromoo meeqa gartee zeero deebiftee wayyaaneen caccabuun sun nuu faayidaadha even jaawarii fi marroofillee faayidaadha jechuudha muuziqaa kana sigale muuziqaa Allah sanii kan namichiif kaa'u ka'e sigala wayyaaneen caccabuun oromoof gaariidha yes wanni hundi daaraa ta'uun oromoof gaariidha diinnan oromoo hundi caccabuun amma jaawarii fi marroof mootummaan itti aantu gana karaa laafa deemanii jechuudha wayyaaneen osoo qabeenya fuute saniin kutteenuuf gaarii miti qabsoo oromoof illee gaarii miti jechuudha igale sangaafas itti milkooyne yes itti milkooyne jechuudha garuu gaamma tana inni gartee wanni inni godheef yaa'ii haaseetiin ummata diggisiisee galaan hojee mazmuurii tana gartee mazmuurii jechuun akka gartee wanti keessa buufteetuma farankaa lama keessa buuftee qalaw goota sigale mazmuurii tana gartee galaanoo jechisiisee farshootti naqeeti maallaqatti kennee sigale galaanoo jechisiisee oromoon tun shorti mimoorii qabdi gartee oromoo tana dhumaatiisi buqqaatiisi rakkinasi kana hunda irraanfachiisee hay gartee rakkinasi fide galaana dhabuudha ka gartee jiree nageenya si dhorke galaana dhabuudha ji'eetiin gartee oromoo tana ibiddan naqa ji'eetiin inni laal lafa dhiituu ture jechuudha dubbiin akkas hin taane oromoon shorti mimooriin qabdu namni akka oromoo waa yaadatu hin jiru namni akka oromoo waa beekulleen hin jiru garuu oromoon miskiina reefa nama fi kana sagal gara gaggalchanii jettee mammaa isaa qabdi nama kiyya jetteen kana dafteen tuftu gaafa tufte immoo yoo ati warqii taatellee deebitee sin fuutu oromoon abiyyi ahmad osoo warqii lafa afee fi abiyyi tufamee jira oromoo keessa warri ilma oromooti mootummaa oromooti maarree oromooti akka fedhe haa ta'u maarreetu gartee ilma oromootu aangorra jira warri jettan wallahi billahi osoo warqii lafa afee fi oromoon jala yaatee kadhattee dadhabde hayni oromoon maas isa numa salphisaa numa xiqqeessa guyyuma guyyarraan inni xiqqaachaa deema guyyuma guyyarraan inni salphachaa deema guyyuma guyyarraa warri isa mormu guddachaa deema inni kanuma wali galaa deema amma gaanuti kan barbaannu akka tiim qabrichatti wanni nuti si gaafannu galaana diimaa ummanni keenya gartee gatiitti kafale Somaliland ijoolleen teenyatti dhumte itti qalamte itti rakkatte sigale ollaa keenya wajji diplomaasiin keenya itti zeeroo ta'e san galaanni sun nuu deebuu qabaadha gaafiin teenya asab nuu deebisuu qabdaadha sigale ati dhiiraami ati jabaami asab abadan nuu deebuu qabaadha akka gaafii ummata Itoophiyaatti wanni nuti si kijibaan dheengadda gaafa inni dirree dhawaajuu garte ajandaa asab dhiisuu deema gaafaan isiniin jiru waan hin quba qaburraa inni isiniin jechuu jira amma eeltiraan guutuu dhiifama nu gaafatu qaba akkuma paarlama rabbee lallabesan paarlama rabbee wanni nuti jenne sun misteeka baharri keenya jechuun misteeka badiidha wanni godhame sun badiidha
je'eekka inni dhiifama gaafatu keenyatti himtee jirti. Saniin ala wal dhiisuun hin jirtu jettee jirti. Abiyyi caalaan maas wayyaanee fi Isaayyaasiitu lola barbaadu jira jechuudha. Keessattuu wayyaaneen faan lola barbaadu jirti. Maaliif ji? Wayyaaneen gartee hagayoom itti cufamtee akkanatti teessi. San gubbarraa wayyaaneen maas akkasitti hulaatti cufee if baraaruuf lolti jechuudha. Isaa jala deemee rakkisu jira jechuudha. Isii adda diigee paartii isii irraa diigee kaan hulaatti cufee ummata rakkisee dhukkubaan gartee dawaan erguufi gaazan erguufi maal namni hoggii gartee rakkatee baheessi dhoohaa jechuudha. Wayyaaneen dirqamaatu gartee itti naqaa jechuudha. Waraana dila akkasillee injiftee hidhachiiftisa dalagaatti baaftu hin qabdu. Saniifuu waraana kana gartee kara qawwe hidhachiifteeti kara lolaa qaqqaceelchuu qophii xumurtee jirti. Kanaaf Oromoon sigale kanaaf Oromoon wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan humurki heewwaba wajjin hayyoota keetii wajjin dalaguun yeroon isaa ammaa jechuudha. Amma waan takka kaasan waan takkaan isinii himammaas dhageeffadha. Ajandaa kiyyattiin deebi'a. Dhageeffadha sirritti. Amma qeeroo dargaggoota Oromoo jedhanii waan takka jaaree hayluun sigale hayluun oofu jira jechuudha. Hayluun oofu jira jechuudha. Hayluu gonfaa jeneraal Hayluu gonfaa mee dargaggoota qeeroo hoggii jaamu qeeroo jechuun dargaggoota duruu malaal dubbiin isaanii batte. Qeeroo takkaa janiituma takkaa dargaggoota janiituma ittiin dhiisanii dhaabbata tokko dhaabbanni kun maal jedha. Sigale dhaabbanni kun maal jedha. Miidiyaan gartee bitame ka OMN fi jiru kunillee obboleeyyan lamaan iddoo qawween haa dhaabbattu jee ajandaa oofu jiranii jira. Nagee buusu nagee lallabu sun mallattoo teenya. Waan anilleen atilleen warri na daawwachuu jirtan kunilleen itti gammannu keessaa tokko waan deeggaramuu qabu waan jajjabeeffamuu qabu. Geeruu warra arra gartee naannoorraa haga aanaa waajjira banadhaa isin bakka bu'oota qeerootii jedhanii waajjira banuufi jiranii jira jechuudha. Sigale qeeroon goblaa Abiyyi jala jaaramtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Qeeroon kadiiga isa diinni qeeroo Oromoo guddaan namicha kana. Namichi gartee qeeroo dhabamsiise qeeroo dheengadda gartee qabsaa'u turte. Taan bosona galchee taan qabri galchee taan biyya alatti osoo yaatu qurxummiidhaan dhabamtee abbaan qeeroo hundi osoon isa baqatu gartee Awurooppaa galee kakka gartee narraahimi lammaa magarsaa kun hundi qeeroo raayyaa ittisa keenyaati kajeedha adatu hundi osoo baqatu Norway galee qeeroo akkasitti adda facaase. Ka qeeroo adda facaase. Ka maayindii qeeroo diige. Ka hamilee qeeroo caccabse. Ka gaafii qeeroo gartee gubee awwaale. Sheeyxaanticha kana sheeyxaanticha jalatti hayluu gonfaadhaa wanni inni nuu jaaru takkallee ni jirtu jechuudha. Uummanni Oromoo gurra isin calaqqu. Warra gartee ijoollee dheengadda hidhamtee makalaayitti hidhamtee wayyaaneen dararamuu turtee fi sabboontota tokko beelawaa tokko walitti qabaniiti akka qeeroo jaaramaadha mootummaan filmaata booda gartee if qulqulleessu deema bakka hattuu tana isinii bu'a sigalee bakka hattoota amma aangorra jiru kana isin buufna filmaata booda sigalee gartee saniifu isin wanni isin godhuu qabdan ijaaramaadha qeeroo teessan jaarradhaadha naannoorraa haga gandatti waajjira jaarradhaa jedhanii oofu jiranii jechuudha. Uummata keenya qeeroon sheeyxaanii nu jaaru. Nageenyi gartee ergamtuun sheeyxaanaa nu lallabdu hin jiru. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun waan sirriiti. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun yaada eebbifamaa. Hay arra warra akkas duusaniif waajjira jaaru jira bar.
dhuguma warri sun warra sanii mee atiif gaafadhu Taayyee Dandaa maaliif hidhaa jira obboleeyyanii wal finne wal balleeysine gahe duutiin iddoo haa dhaabbatu obboleeysi obboleeysa moohatu haganumaaf hidhaa jiraami haganumaaf ilmaan isaa ala facaaniimi haganumaaf ilmaan isaa mana qabalee bineensa jalatti mucaa nama sadii beemi sigale maal jee wanni biroo waboo injifachuun dandeenyu khawallolu jiru obboleeyyanii wal ajjeefne wal buqqifne wal gudeenne nu gayaa obboleeyyanii duu qawween haa dhaabbattu hagasitti qilintoo bu'eemi yaadadhu gaalaa lammaa sirra dhaabbadhu warri arra waajjira jaarrate kun garaagarummaan nageenya haabuu je'e Taayyeenis nageenya haabuu je ni hidhame warri kunis qawwee obboleeyyan iddutti sagalee qawwee dhagahuun barbaannu je waajjira jaaramuu jiraaf dhageeffadha Oromooti yan shawwadamina lammaffaa Jaawar Mahammad itti gaafatamummaa fannootii fi tawabolleeniin fudhadhaa ijoollee tananiin dubbisaa onnee isaaniitiin beekaa wajjiin haasawaa anaa wajji haasawaa sigale baay'atallee naan baasinaa isin akkuma nagee buuftan qofa nuu hayyamaa qaama sadaffaatiin marii dhugaadhaa ta siyaasaa gattaati mari'adhaa anaatu itti gaafatama kajee kitaaba gurgurachuu dhorkanii keeniyaa hunda keessaan ariine hin ariine arrammoo qeeroo fi dargaggoota Oromooti ijaar waajjira bannaaf janiiti gartee warra dur qabsaawotaa fi beeloytoota ijoolleen ichi keessa dhaytee haa nyaattu an ilma Oromoo miskiina tokko haattuu tana keessa makamee nyaatu baga nyaatee inja akka kiyyatti akka namni waliinaafu kana anoonneen tiyya qulqulluurran kaan garuu sabuma keeti nyaadhu hoggii liqimsitu kara saba keetii garagalii liqimsi qofaan jaan malee wallaahi qeeroon warri amma jaaramtan kunillee nyaadhaarra garuu tokko tokkoon hidhaan hidhamuu teessan tokko tokkoon guuramtanii hidhaan hidhamuu teessan angaafa mucaan sheekaa roobee miskiinni sun kabakkuma ciisu san nama garsiisee boo'u sun sigale achii lallabuun yaa mucaan kun nyaatee tun quufne maarra duultanii sigale mucaan san asumaan sagalee taafisine firii sheekaa roobee namichi kun ni nyaachuutti hin jiraa je nama akkasitti haqasii min jibbiyyaa Oromoo anaa siin je an nyaachuutti hin jiraa je nama sitti hime san badaan kasiifiin qabsaa'u jira saba kanaafiin dhukkee teechi taa'u jira je'ee gartee shira sirra dalagu badaan barsuun hulaa takkaan harkadhee nyaachuu jira je isinilleen hulaa harkattanii nyaadha maaliif amma durallee gatii kafaluu turtanii gaafa wayyaanillee hidhaa turtanii namootaan an beeku nama Oromoo biratti gartee kabajaa qabu namaan an beeku hedduun suuraa san keessatti arge wallahi billaahi ani isiniifin gammada nyaadha osoo na ta'ellee ichi jiraadhu wahuma isaan godhinaan janiin godha kijibni haraami isaan jalaa didaa maal didaa gogaa akka Taayyee kennee rabbi isin haa kennu yoon hin je sigale namni akka Taayyee ni takkata deema ni takkata dursa garaa kee kana injifachuu danda'u qabda fedhii garaa keetii kana injifachuu danda'u qabda dhala amaaraa kanaas indazaa noo kajuu kana akka lulaa deemu kanarraa if qabuu danda'u qabda farsuu bireedduu tana laatta akkatti waliin dhawanii wanta jedhan tanarraa fedhii tee haazaa kulli shee minal ishqi kana rabni yookaan fedhii tee to'achuu danda'u qabda akka Taayyee sanii goota ta'uuf dhiira ta'uuf onnee si barbaachisan yoonan lakkaawaniis lafan ciinceessu jettee sammuu teetti dhugaa himuu qabda nama akkas ta'a yooniin isiniin jee hintanni duutan malee hin taatan si gala isin jiraa keessanii si du'aan keessanuu akkas ta'uu hin danda'u reefi keessanuu ni sodaata waan ta'eef saniifuu wanni isin gootan nyaadha anaa isiniin jee nyaadha garuu afaan abdii alanchitanii liqimsuu teessan karaa saba keessanii
itti aansuudhaan saba keessan qabsaa'ota keessan waboo hayluu gonfaatii wajjin basaasina gannaqaa wajjin basaasina namicha madaa baaldiitii wajjin basaasina kanneen ummata laa'ina oromoo keessa katabamee jiru akka ikramaa ibnu abii jahal nabi muhammad alayhi salatu wassalam isaa makkaa qabatee dhaabbatu isaa beeytii rabbii qabatee dhaabbatullee yoo gartan dhiifaman godhinaa bijeesan garteen warra dhiifamnin godhamneef keessa jiran kanneen fa'arraa ordara fudhattanii kanneen fa'a dhageeffattanii saba keessan abadan hin basaasina waan irraa harkattan bineensi kun oromoo nyaachuu jira nyaadha geeruu qeyroo khadiige sigale qeyroo khaballeeyse abbaa qeyroo kanamatti kofalchiise gartee warra caccabee baqee qaaxiraatti bulee rakkatee aangoo hoodhoo biyya bulchi jeeni biyya bulchuu wallaalee biyya akka bassoo maraataa nyaattee maammee tokko kana jaabeettaa saayilii bassoo maraataa nyaattee jaabe ay jabana kana jaabe bassoo maraataan bar kana hundattiif naqaa kana hundatti saphii hundatti waa hundattiif na qaamni isaa guutuun bassoo jechuudha sigal biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taana qofa biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taa qoflaan sijjeessa saahibna kiyyeessu so biyya akkas godhe namicha kanaa jechuudha biyya kana taate keessatti nima kamna jette diduus hin dandeessan isin dhawan jarri ummata abbaa gadaara shane hirmaadha hoggi hirmaattan waan dhayxaniif ni beektan hariifa ta'a gaayis hariifa ta'a luka isaa gajjabeessuu zoon hin ta'e luka isaa jalaa fuudha akkuma amma sabboontonni godhu jiran kan akkuma amma biiroo keessaa sabboontonni hojjechuu jiranii information achi as nuu baasan kan keessa seenaa gayyaasa akka namni gariin maaliif itti makaman maaliif itti namni ifiifuu sigale namni ifiifuu wa ichi makame faayidaa guddaa isinii qaba ani osoo makamuu baadhee hiccitii namicha kana akkatti hin baru waan namichi kun oromoo godhuu deemu akka namichi kun oromoof faayidaa hin qabne akka namichi kun oromoof gatii hin qabne gatii kafalchiisuu malee osoo itti makamee sirra kanaa wajji dalaguu baadhee hin beeku wajji seenaa dalagaa rakkoon qabu garuu nyaadhaa karaa fira keessanii gara liqimsa dhaamsa kiyya itti aansuudhaan karaa ajandaa kiyyaa deebuudhaaf bahara diimaa wanni jaamu hin jirtu gubii gati lolli garuu ni hafa abadan lola wayyaanee fi shaabiyaatu dhiisuun teenye akka yaada kiyyatti namicha dhiisuun ta'an maaliif namichi kun bokbaaqa namni isa amanu jiru zinnaash taayyaachoo jaartiin amma jaartirra namni nama dhiyaatu ni jira huccuu yaafatanii akka dhalatanii wajji rafanii bir namni jaarsaa jaartirra walitti aanu jiru qaallittiin sun isa namantu sigale namichi yoo salaata dura waan siinjee salaata booda waan biroo hojja disorderiin siinjee mataan isaa fayyaan qabu fayyaa dhaba kana gubbaan nama aangoo lubburraa jaalatu aangoo isaa tana tursiifachuuf layniin nin seennin jiru biyya caalaa aangoo isaa jaalataa jechuudha tanaafi Tigreen hin amantuu jechuudha waan Tigree nama inni firraa sodaatu isaa miidhaa yoo arra ozoon mallatteessee karaa deemu jiru waraqaa san qabatee waraqaa mallattoo san qabatee ozoon karaa deemu jiru yoo waan nama isa ifirraa sodaatu san waan isaa miidhaa arke ichuma waraqaa san ammaan mallatteesseen isa bira hin jirtu ichuma waraqaa san lafa kaayetu mahaareetti kanaa wajjiis mallatteessaa tanaafi Ameerikaan si wajji waan ati nuun jette qabannee Isaayyaas bira dhaynee finqaane isinuu janii Ameerikaan jalaa didde Ingiliz jalaa didde Norway jalaa didde addunyaan guutuun jalaa didde Wiiliyaam Ruuttoo namichi kun ollaakiyyaa sigale ollaakiyyaa mee gartee waan dhufuun beekamu gartee antiyyaa waachi dhaqee finqaane isu sigale
jilaan ergaaf jee jila ergee jechuudha. Kan piraayim ministeerritti wayi waate pirezidaantiin biyyattii dhaquu didee jila ergee jechuudha. Isaayyaas dheengadda Tigreen awwaalte bar. Minilik Tigreen awwaalte. Boollaa baasee masaraa kaa'ee Isaayyaas Tigreen awwaalte. Bakka Isaayyaasii booda Eeltiraan itti fufan qabdu jee hayyoonni hundi gartee Eeltiraan jaalattee jibbitee biyyaa'uu ta'uu hin dandeessu. Hoggii Isaayyaas du'e booda ama 5 fi 6 eegu kuni kuteetii Isaayyaas eega kute booda Eeltiraan itti fufan qabdu asab akkana deebi'ee hayyoonni hundi eegu jiru. Eeltiraa san dhaqee soovernetii isii bu'ee Eeltiraa san ijaaree jechuudha haareetti. Arra warri dheengadda Eeltiraa warri biyya alaa kanatti xiyyitii walitti darbuu ture amma buddeena walii darbuu jira jechuudha. Nyaadhuu qophaa'e biyya teetii loluudhaaf humnatee baasi jedhaniiti buddeena daabboo walii darbuu jiran jechuudha. Isaayyaas boodallee namni duraan waliin haasa'uu dadhabe namni Eeltiraa arra kunoo sababa gartee qaallichi maraataan kun dhaqee dubbii waliin laaqetti si gale akkuma ati bar namni keenya kun gariin hoggii namicha kanaa wajji waa ololu bari yaadu bar akkuma ati hoggii nuti Ijipti faa poosti goone baandaanuun jettu namni yoo Abiyyi poosti godhan Eeltiraanis warri Eeltiraatii baandaa ja'an iji yaadi si gale tokkummaa biyyummaati walitti uume jechuudha. Warri duraan wal lolu warri duraan harkaa waliin feene shaayii wajji dhugu farshoo wajji dhugu eegalee jechuudha warri Eeltiraa. Namicha kanaa booda biitti teenya biyya akkam qabaachuu qabnaa mari'achuu seenanii jechuudha. Kun Waashingtan diisitti walgahii guddoo godhachuu jirti jechuudha Eeltiraan. Isaayyaas booda biyya akkam qabaachuu qabnaa waraana keenya kan akkamiin riifoormii goone waraana Eeltiraa godhuu qabnaa kan Isaayyaas kasaa godhate kanaa jaaniiti. Eeltiraa haaraa ijaaree jechuudha. Eeltiraa haaraa ijaaree. Ka Eeltiraa deebisee ijaaree isaa jechuudha. So Eeltiraa addunyaarraa ayisoleet gootee gartee wayyaaneen bubuqiftee galchitee awwaaltee awwaala san gubbaa teessee farsoo dhugu jirtu. Eeltiraachi keessaa baasee arra kunoo Ameerikaan guddoon tun itti bilbiltee waa'ee gaafa Afrikaa isa mari'achiisu jirti. Waa'een gaafa Afrikaa akkam taatiyaa Isaayyaas janiiti gaafa Afrikaa kan dur Itoophiyaan mari'attu. Gaafa Afrikaa dhiisi Afrikaa guutuu kan Itoophiyaan murteessitu. Sana irra gartee kana namni quba qabuu hin jiru si gale. Arra Isaayyaas gaafatu jiranii. Kan akkamiin gaafatan ka hoggii naannoo Amaaraa dhaqee galee break news Abiyyi nagaan dhaqee galee jedhanii maaliif biitti nagaan qabdu jechuudha. Wanni dubbiin break newsii san wanni itti dhufte naannoo Amaaraa dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena. Wallagga dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena. Ogaaden dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seenni hoggii galee gammachuu ibsatanii jechuudha biyyuma isaa keessa. So kana ka ifiifuu biyya isaatuu bulfachuu hin dandeenye. Ka mana isaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Ka paartii mindaa kafaluuf kaadiree mindaa kafaluuf hoogganuu hin dandeenye. Kana gartee Afrikaan hooggani jettee addunyaan isa dubbatti meenaa hime hoggii teessee yaada. So haa miskiina haa waan fedhe ta'u Isaayyaas gartee waraana isaa qaba keessoon isa nagayaa jechuudha. Kanaafi Ameerikaan guddoon tun Itoophiyaa irraa abdii murattee Isaayyaas waraqaa barreessite aboo Afrikaa akkam goonaa jettee Isaayyaas mariisisu jirti jechuudha. Kana hunda kafidee addunyaa irratti isa deebise qaallichuma kanaa jechuudha. Qaallichuma kanaa jechuudha. Ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigreen dhawajee isnaapparii gurraacha gartee Turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shororkeessa yaa nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kanuun jechuu eegale isuma jechuudha. Kun maali salphina inni fide salphina inni fide. So nama kana jala deemtee bahara dhiisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessu. Arra siin hin jenne sheekkaa abbuta gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan
namichuma kana wajji awwaalamtan malee ani irra deebiitiin isinitti munguddoon teenya tamma marii jettu tun mariin gaariidha gaarii abiyyi marii beekaa sigal bar nama tokko akka beeku wajji deemanii mee maaliif inni mariidha jaa waawwaboon gaarii jirtuufi malee waan daawwit ibsaa finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha waan mararaa guddinaa finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha waan marroo guddinaa gartee marroo dirriba gaarii jiruufi jechuudha so namni waan namni si kabajuuf san jabeeffattamoo waan namni si kabajuuf san irratti ololoo oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti deemta ulee harkaa qabduun lafa keesseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti deemta waboon isiniif gaachena waboon oromiyaaf gaachena oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa hayyoota gartee keenya ka addunyaarra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa ummata kanarratti ololoofsisa jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisa waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisa namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin manaa itti milkooytanii abadan itti milkooytan isinii wajjini mari'ataa kijibaa naanji arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi yoo inni kalaama tokko isinii wadallisaatii fi innillee yoo isinii kennan sigale ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha maritti mootummaa haajamuu miti nama dandeettii qabu nama beekumsa qabu nama yaada qabu sigale nama roodmaappii qabu nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata sigale koriidarii hin hojjenne sigale ida'amuun hirrisuu taate ida'amuun wal jibbuu taate wal facaasuu taate naannoon amaaraachi buqqa'uu taate tigraay buqqa'uu taate oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha yaanni inni fide kanummaan dalage kami የጫካ ፕሮጀክት የማሬ ፕሮጀክት ሜጫካ ፕሮጀክት hoteelan inni irra deemaa eebisaa ture sun paarkingiin irra deemaa eebisaa ture sun mee galiin biyyattiin irra argatte tami arra waggaa kana tami sigale bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettoota kafaluu dadhabdee cufamaa jirti hoteelli guddaan Harriyyu keessa ijaaran narraayimi wancii hati wancii tan akkasitti tolchanii faatee bulaa maraatee huujee maraatu sun galii maal galchu jirti ifii hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama dhibbaa fi waan ariine harri wancii sigale mindaa waan hojjettoota baaftu dhabdee namni dhufee daawwatu namni bakka namni turistii jechuun maali kabashannana barbaadu jechuun kadu'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun ripeelolaa miti bar nama bashannana barbaadu jechuun namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuun osoon imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sigale faarsee bulaa rabbi gadhiise amaara gangalchina jee maallaqa liqii guurateeti keeta bitatee asii yaa'u kana dhiisi kun osoo gisdu illee irran kaanne sigale namarraa hinaasa'u jiraan nama gartee bizinesa godhuu danda'u investi godhuu danda'u maal godhuu danda'u kanarraa hinaasa'u jira sigale kadachii kadhachuudhaaf asiiti keeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaa tujjaaruma jee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa jiru namarraa hinaasa'u jira warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama
bashannanee raahaa godhee qaadhimaa isaa ijoollee isaa haadha mana isaa qabatee gartee honxooxxoo keessa deemuuf nagaya isa barbaachisaa jechuudha. Nagaya san uumuu yoo hin danda'in eenyu si dhufu? Mana gubachuu jiru eenyutti ol seena? Meena boorsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena? Irraa dheessita malee. Itoophiyaan akkas godhee jechuudha. Sigale. Haa amma baale kana kunoo soofumar kana faranjittii takka ta deemtu arkaniiti akka tasaa sigale faranjittii takka sanuu wallee faarsee bulaa janaajanee geesseen si'a. Wayi kunoo soofumar faranjiin dhayite soofumar dur faranjiin laa'ina galteetti yaatu. Akka gartee muslimni hajjii yaa'utti dur soofumaritti faranjiin gaafa wayyaanee san laa'ina galtee yaa'utu. Amma takkuma kara tasaa rabbi garsiiseeti. Way faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigal. Qaallitti waa basaasu ichi deemtullee beeku bara. Sigal. Takka faarsee bulalleen janaajanee geessu hin beeku sigal. So biyya akkas keessa jirtu sigale biyya gartee baxaabbaxamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dha'ee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee ekonomiin guddatti jettee bahara naa deebifti jettee sigale yoo eeyda ta'e maraataan sii malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa amma tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira jechuudha. Godhu jira jechuudha. Saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isinii jiru wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma yeroon isaa amma yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru haa qunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna. Amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'uu qabna irratti haasa'u jiran. Abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran. Sigale. Diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran. Biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsanna jedhaniiti sigale. Horii Arabii Mireet kan maraataan akka guuree durooyiniin bitu jiru kana Itoophiyaan akkamiif irraa kafaluu dandeessi jedhaniiti kanarra mari'achuu jiranii jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabna. Amaaraa harkaan qabna. Oromiyaa harkaan qabna. Sigale. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigale. Sigale. Isiniif gala. Magaalaa keessaa haga tokko kaadireen gartee waraanaan marsitee deemti malee bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam Wallaggatti ozoon haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama abiyyi baqate janii riidoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamis bara hanganam tokko hafuun numaan loloosoon juuti boodarrachumaan kutee fiifuu lola ta'ee yaabe. Kunis akkasuma numaan loloosoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo akkamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaameen mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Indalagu jechuudha. Sadiifu ummata keenya hayyoota keenyaa wajji wal dubbisa wal dhageeffadha wal jalayaa waliif abbooma wal kabaja namni yoo waliin kabajnimmaas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru. Yoo wal kabajji malee yoo hayyuu kee kabajji malee jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jedhani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale.
سيجله أوروم متنا أنا ما خيسا جبمتي باتيتي أوروم متنا افتكاتيتي بودوروم من سندي بتيسي تكيسي تيجي سنيفو أولين سنكر الدتنا